Hordoftoota jechuun Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaatti mana ijaaran keessatti seeraan alaa namoota gurmeessuun leenjii loltummaa kennaa kan turanii fi barsiisa amantaarraa faallaa wayita shaakala meeshaa waraanaa taasisan to'annoo jala oolfamuun isaanii dhaga'ameera. Shakkamtoonni kunneen mana amantaa keessatti bakka dhokatan boolla bakka afuritti qotuun shaakala waraanaa gochaa turaniiru jechuun humni waloo nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa fi dhaabbanni tika biyyaalessa Itoophiyaa ibseera. Shakkamtoonni kun shaakala waraanaa malee meeshaalee waraanaa kan akka qawwee kilaashinkoo V4 rasaasa 385 saanduqa kilaashii 12 shugguxii 4 fi rasaasa shugguxii 29 meeshaa boolla gadi fagoo qotu 2 fi kaameraa 2 fi laaptooppii 2 akkasumas meeshaalee elektirooniksii garaagaraa waliinii fi qarshiiwwan biyya alaa keessaa yuuroo 300 fi qarshii 390 waliin shakkamtoonni 31 gocha shororkeessummaaf raawwachuuf osoo jiranii akka to'ataman poolisiin beeksiseera. Mootummoota gamtoomanii gargaarsi midhaan nyaataa Yuukireen irraa fe'amee Itoophiyaa seenuusaa beeksise. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan sagantaa nyaataa addunyaa gargaarsa dhala namaa yeroo duraaf Yuukireen irraa fe'ee Itoophiyaa seenuu jalqabuusaa dhaabbatichi beeksiseera. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Stefen Dujaarik miidiyaaleef ibsa akka kennanitti gargaarsi kun uummata miiliyoona 1.5 kanneen sababa hongee fi waraanaan godaananiif baatii tokkoof deeggaruuf oolas jechuun ibsaniiru. Gargaarsichis mankuusaa jaarmiyaa sagantaa nyaataa addunyaa adaamaa jiru kan naqqabe yoo ta'u torbanoota dhufan keessa raabsamuuf akka jirus barameera. Mootummaan Ameerikaa waraana kaaba Itoophiyaatti deebi'ee hammaatee walqabate gochoota adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraa balaaleffachuun gara mariitti akka deebi'an gaafate. Dubbii himaan itti aanaa ministeera jaalaa Ameerikaa Vaadet Paatel akka ibsa kennanitti biyyi isaanii waraana kaaba Itoophiyaatti deebi'ee hammaateen yaaddoo qabaachuu himaniiru. Waraanni furmaata ta'uu hin qabu kan jedhan Vaadent gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa Maayik Hamar dhimma kanaa fi fulbaana 5 hanga 6tti Itoophiyaatti malanii aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuu isaanis ibsaniiru. Barbaachisummaan atattamaa waraana dhaabuu fi marii gamtaa Afrikaa gaggeeffamutti deebi'uu irratti itti aanaa ministeera muummee akkasumas gorsaa nageenya biyyaalessaa waliinis mari'ataniiru jechuun qondaalli kun himaniiru. Waraana torbanoota lamaan darban deebi'ee hammaatee walqabatee humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa keessatti qobboo naannolee muraasas to'achuu isaanii himaniiru. Mootummaan Itoophiyaas irra deddeebiin naannoleen sochii waraanaaf oolan ittiin jedhee qilleensarraan aleelaa jiraachuu ibseera. Adda bilisummaa uummata Tigraay dhiyeenyaa humnoonni Eertiraa fi Itoophiyaa waliin ta'uun gama kaaba lixaa naannichaatti haleellaa itti banuun hammaateera. Aangawoonni Itoophiyaas ta'e Eertiraa garuu himannaa loltoota Eertiraa irratti himannaa dhiyaatu irratti deebii hin laanne. Pireezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraana dhaabsisuuf manni maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii humnaan jidduu akka seenu gaafatan. Adda bilisummaa uummata Tigraay waraana ji'oota 5 booda deebi'ee akka haaraatti eegalameen mootummaa Itoophiyaa waraana deebi'ee nurratti baneera jechuun manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii gidduu seenuun akka dhaabuuf gaafate. Durataan paartichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pireezidaantii mana maree nageenyaa fi barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessaniin humnootiin ittisa Itoophiyaa fi Eertiraa haala qindaa'ee fi haala cimaa ta'een Tigraay irratti haleellaa bananiiru jechuun komatan. Dr. Dabratsiyoon xalayaa isaanii irratti manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii humnaan gidduu galuun loltoota Eertiraa Itoophiyaa keessaa yoo hin baafne walitti bu'insicha yoo hin dhaabsifne naannichatti tajaajilawwan bu'uuraa deeggarsa namoomaa hin daangofne yoo hin eegalchiifne uummanni Tigraay loltoota kanneeniin ni badas jechuun himan. Dhimma kanarratti haga ammaatti mootummaan Itoophiyaa ifatti waan jedhan qabu. Yaalii nagaa buusuu qaamolee adda addaatiin taasifamaa tures bu'aa qabatamaa osoo hin agarsiisamiin kan hafe ta'ulleen ammas erga waraanichi deebi'ee eegaleen booda biyyoonni dhaabbileen idil addunyaa adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaan Itoophiyaa akka mariin rakkoo isaanii gidduu jiru furaniif waamicha taasisaa jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden hooggantoota Itoophiyaa sarbama mirga namoomaan komatamanii walqabatee qoqqobbii kaa'amee ture ammas dheeressuun dhaga'ame. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden baatii fulbaanaa bara darbe keessa ajaja raawwachiisummaa dabarsuun sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa
keessatti mudate ilaalchisuun namoota muraasa irratti qoqqobbii dheeressaniiru. Erga qoqqobbichi kaa'amee waggaa tokko ta'us mootummaan Ameerikaa hooggantoota qoqqobbichi irra kaa'ame ifatti hin beeksisne. Baayiden ajaja raawwachiisummaa 14046 kan beeksisan yoo ta'u qoqqobbichis fulbaana 17 bara 2021 kaasee hanga fulbaana 17 bara 2022 eegalee hojiirra ni oolas jedhameera. Biyyattii keessatti dhiittaa mirga namoomaa saba irratti xiyyeeffate bu'uureffachuun kanneen raawwataman dabalatee dirqisiisanii gudeeduu yakkoonni koorniyaa giddu galeeffatanii fi kenniinsi mirga namoomaa gufachuusaa hordofee Ameerikaa fi imaammata alaa biyyattiin qabdu irratti yaaddoo uumuun isaa ibsameera. Kanaafuu Itoophiyaa ilaalchisuun ajajni raawwachiisummaa 14046 kenname yeroon isaa akka dheeratuuf barbaachisaa ta'ee argamuu isaa kan himame yoo ta'u qaamoleen qoqqobbicha keessatti kanneen argaman mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas mootummaa naannoo Amaaraa ta'uunis barameeti jira. Baga ittiin isin gahe jecha akkam jirtan daawwattoota Bultuun Broadcasting Service oduu ammaaf qabadhee dhihaadheen isinitti himaan Badrii Yusufi. Guutuu Itoophiyaatti barri haarayni 2015 bifa garagaraatiin kabajamee oole. Barri 2014 biyyattiif qormaata cimaa kan ture yeroo ta'u wallibdee siyaasaa waraana dabalamee fi hongee mudateen akkasuma hariiroo dippiloomaasii haala seenaa keessatti mudatee hin beekneen raasaa dabre. Guyyaa irraa garuu rakkoolee bara dabranii osoon furatiin biyyattiin bara haaraa 2015 kabajataa jirti. Magaalaa Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii garagaraa keessatti fulbaanni tokko bara 2015 bifa garagaraatiin kabajamee oole. Bara haaraa kana ilaalchisuun muummicha ministeera Abiyyi Ahmad dabalatee aangawoonni naannolee dhaamsa baga ittiin isin ga'e lammiilee biyya keessa fi alatti argamaniif dabarsanii jiru. Barri lakkaawwiin Itoophiyaan amma kabajataa jirtu kun seenaa Oromootiin walittiin dhufuu jiru qorattoonni seenaa uummanni Oromoo osoo sirna Aasiyaanotaan humnaan hin cabiniin dura bara lakkoofsa kan mataa isaa qabaataa akka ture seenan ni hima. Garuu uummanni Oromoo dhiibbaa eenyummaa isaa ukkaamsu kan handura biyya isaa Finfinnee keessatti irratti xaxamaa tureen calaqqee eenyummaa isaa aggaammii diinaa keessaa turan dhabamarraa hambisee jira. Ta'us kan bara lakkaawwii mataa isaa kana guutummatti deebisee itti fayyadamaan jiru. Sirni bulchiinsaa kalees ta'e amma Oromiyaa irratti diriiree jiru seenaa bade kana deebisuuf hojiin hojjetaa jiru hin jiru. Kun ammoo hamilee uummataa buusuu caalaa seenaa alagaan irratti fe'ameen booji'amee kan mataa isaa dagatee kan ormaa akka fudhatu taasifamee jira. Oromoota seenaa bade kana deebisuuf carraaqanii fi warreen kan Habashaa kana fudhatan jidduutti qoodinsi yaadaa uumamee jira. Bara haaraa Itoophiyaa 2015 sababeeffachuun mootummaan naannoo kibbaa hidhamtoota 1445 dhiifama godhee jira. Sirreeffamtoonni kanneenis manneen hidhaa 15 keessa warreen turan kan bara haaraa Itoophiyaa 2015 sababeeffachuun dhiifamni godhameefis jedhame. Sirreeffamtoota biraa 21 ammoo turtiin yeroo akkarraa irratti taasifamu mootummaan naannichaa ibsee jira. Bifa wal fakkaatuun naannoon uummattoota kibbaa lixa Itoophiyaa sirreeffamtoota 791 dhiifama taasisee jira. Hidhamtoota 802 jiran keessaa 791 ulaagaa dhiifamni godhamuuf warreen guutanii ji'a naannichi hidhamtoota 11 ammoo yeroon turtii irraa hir'atuudha kan ibsame. Naannoo Oromiyaa dabalatee kanneen hafan bara haaraa 2015 lakkoofsa Itoophiyaa kana sababeeffachuun sirreeffamtoota yookaan hidhamtoota gadhiisan hin ibsine. Kana malees barana mootummaan federaalaa bara haaraa sababeeffachuun sirreeffamtoota siyaasaaf dhiifama godhen qabu. Biyyoonni hedduun bara haaraa yeroo simatan hidhamtoota siyaasaa dabalatee sirreeffamtoota barootaaf murtii fi murtii malee turaniif dhiifama godhuun beekamaadha. Lolli kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru ammas akkuma duumessaayetti jira. Haalli nageenya Oromiyaa gara lixaaf kibbaa akkasuma jiddu galeessa Oromiyaattis yaaddessaadha jedhame. Dhiheenya kana ammoo dhaabbileen miti mootummaa gara 35 gahan yaada araaraa dhiheessan irratti ibsa kennuuf fedhii dhaba mootummaatiin harkatti fashaluudha kan ibsan. Dhaabbileen mirgoota namoomaa fi marii nagayaa irratti hojjannaa ifinjaan kanneen hayyama mootummaa kan qaban yeroo ta'u yaamicha nageenya hatattamaa dhiheessuuf karoorsanis kallattii mootummaatiin fudhatama dhabuu isaaniitti kan gadda isaanii ibsan.
dhaabbileen kanneen waraanni kaabaa fi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf yaada dhiheessuuf turan. Karoora araaraa qaban kanas mootummaa fi finciltootaaf dabarsuuf kan yaadan yeroo ta'u dhimma kanarrattis miidiyaaleen ibsa kennuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaammee tokko bara 2014tti baallamatanis karoorri qabatan humnoota nageenyatiin harkatti fashalee jira. Gaazexeessitoonni ibsaa kana gabaasuuf turanis galma akka hin seenne humnoota nageenyatiin ugguramuudha kan komatan. Dhaabbileen kanneen dararaa lolli bakka adda addaatti adeemsifamaa jiru lammiilee nagaarraan gayaa jiru mormanii yaada araaraa kana qabatanii as bahuudha kan ibsan. Akka ibsa isaanitti lammiileen ajjeefamanii jiru, buqqaanii jiru, miidhaa saalqunnamtiifis saaxilamanii jiru. Bakka adda addaatti sosoofis mirgi qaban daangahuudha kan eeran. Rakkoon kun hatattamaan hin furamu yoo ta'e biyya akka biyyatti itti fufsiisuun kan ulfaatu ta'us sodaa qaban ibsanii jiru. Dhoorgan kun akka qulqullaa'u ta'uu baannaan siviilitti dirreen dhiphataa deemaa jiran sababa lola kaabatiin tajaajilli addaan citee ture akka deebi'u yaadas dhiheessanii jiru. Mariin araaraa qaamolee hunda hirmaachisu akka adeemsifamus gaafatanii jiru. Dhaabbileen kanneen garuu mootummaan Itoophiyaa sababa yaada araaraa dhaabbilee miti mootummaa dhiheessan kana fudhatama dhabsiiseef ifan goone. Torban kana dura taa'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el xalayaa gola nageenyaa mootummoota gamtoomanii fi barreessaa olaanaa UN Antonio Guterresiif barreessaniin haaldureeleen 4 hojiirra akka oolan gaafatanii jiru. Dhukaasni akka dhaabbatu, gargaarsi namoomaa dhoorgaa tokko malee Tigraay akka seenuu fi tajaajilli addaan citee ture akka banamu haaldureelee dhaabichi tarrise keessatti argamu. Waraana bal'aa irratti baname kanas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii humnaan jidduu seenee akka dhaabsisu TPLF tibba kana gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa immoo TPLF lola malee jiraachuu hin danda'u jechuun kan komatu yeroo ta'u gargaarsa namoomas humnaan saama jechuun himata. Oduu biyya alaa keessaa immoo lolli Raashiyaa fi Yuukireen dachii Yuukireen irratti adeemsifamaa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Waraanni Yuukireen humna waraana Raashiyaa dhiibee magaalaa Kupiyaansikii to'achuu yoo himatu, Raashiyaan garuu if qindeessuuf loltoota ishii duubatti deebisuudha kan ibsite. Ministeerri ittisaa Raashiyaa waraanni isaanii magaalaa Aziyuum keessaa duubatti deebi'uu amananii kunis if jabeessuufi jedhanii jiru. Qondaalli waraana Raashiyaa kun adda waraanaa Dooniskii keessatti if gurmeessuufi loltoonni isaanii duubatti deebi'uu maddeen oduutti himanii jiru. Akkuma Yuukireen amma himataa jirtu loltoonni ishii humna Raashiyaa jabaa dhiibee magaalaa bilisoomte to'annoo isaa jala ni tursa yoo ta'e kun ammoo injifannoo guddaa Kiiv gonfattee jiru. Xiinxaltoonni waraanaa akka amma Yuukireen himattutti waraanni Raashiyaa lafa iskweer kiiloomeetira 2000 keessaa haxaamee bahee jira. Dachiin to'atame kun lola sa'aatiilee 48 qofa geggeeffameenis jetti Yuukireen. Magaalaa waraanni Raashiyaa keessaa bahuun ibsame Aziyuum jiddu galeessa tarsimoo waraana Raashiyaa turtes jedhama. Ministeerri ittisaa Raashiyaa ammoo humni isaanii godinicha keessaa kan baheef tooftaa waraanaa jijjiiruu fi miidhaa loltoota isarraa ga'u hambisuun kallattii daangaa Riippablika Uummata Dooniskiitiin haleellaa raawwatuufi jedhan. Yuukireen biyyoota lixarraa deeggarsa meeshaalee waraanaa fi maallaqa doolaara biliyoonotaan lakkaa'amu argattee jirti. Bu'uuruma kanaan ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitroo Kuleebaa humnoonni isaanii meeshaalee waraanaa ammayyaa biyyoota lixarraa argatan kanaan waraana Raashiyaa biyya weerare ariitiin baasuun injifannoon xumura jechuun dhaadatanii jiru. Reefi mootittii Biritaaniyaa Elizaabeet lammaffaa tan kamisa dabre du'aan addunyaa tanarraa booqatte fulbaana 19 bara 2022 awwaalamuuf jiraa jedhame. Sirni awwaalcha isaanii fulbaana 19 bara 2022 akka raawwatamu gabaafamee jira. Erga du'aan booqatanii namoonni 200,000 reeffa isaanii daawwatanis jedhame. Sirna awwaalchan dura sanduuqa reeffatiin galma seena qabeessa Westminster Abbey ni geeffamus jedhame. Reeffi harmee isaanii bara 2002 booqatanis galmuma kana tures jedhama. Sirna awwaalcha mootittii du'aan booqattee kanarratti maatii muummeen ministeeraa Liz Truss aangawoonni mootummaa kan argaman yeroo ta'u uummannis hirmaatuu danda'uu jedhamee jira. Sirna awwaalchaa torbee raawwatamu kana sababeeffachuun fulbaana 19 bara 2022 guutuu UK'tti guyyaa boqonnaa ta'uun labsii baherraa hubachuun danda'amee jira. Mootii lammaffaan Elizaabeet
bara 1926 kan dhalatan yeroo ta'u ganna 70 masaraa turuu isaanii fi akkasuma umrii ganna 96tti kamisa gaddaa kana du'aan boqotanii jiru. Ilmi isaanii Charles ammoo bakka isaanii bu'uun mootii sadaffaa Ingiliz ta'uun filatamanii jiru. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qabannee dhiyaanne isaan gammadaa wattan ture Badrii Yusufi ulfaadha.